تكلي وانت كبليسين بيكو وانت تقول إن بيكو وفن إسات رأيين بيكو كارس إسا أنا ميج أكوبي أنا ميج قالي جنان يعني إسا أكو مني وفن جايز أبابي وجيا تكلي إلى mana keenya keessa wannummaan takka baddeen beektu kabaja isaa dhabeen beeku yoo inni keessummaan gale akkanatti maal isinii fidadhee olii gad deema keessummaa isaa guyyama takka na biratti salphatteen beeku deebii badaa isaa deebiseen beeku akka silaa jaarsi jaartiin jaarsaa taatu takkallee irraa nan bifanne qarcam godhaatumaan ganda urraa dhatte abbaabbii itti abbaa seeraan ammattee haadhallee ammattee dhungattee mucayyoti ya bar du'aayi nu siigone bar jaarsa akkana kana si heerumsiisne du'aayi dura nu qajeelaa waan turteef nu du'aayi siigone akkanatti jaarsa nagaa kabajamtoota afurtu keenya dubbii ajaa'ibaa tokko dhagaye dubbii ajaa'ibaa dhagayetan isinimaan qoonne jedhee iddoo kanatti dhufe dubbii kanarraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qaba keessattuu jaarsaaf jaartiin waan kanarraa hedduu in baratan jedhee waa yaadeef dubbii tanallee guyyaa har'aa isinii dhiyeessuuf yaalecha kabajamtoota afurtu keenya naga jirtanii fayyaa qabdu jiruuf jireenyi keessan haalli qilleensaa maal fakkaata jalqabarra naga waa isin gaafachuu daganneef naga amma itti aansine jedha gara qophii guyyaa har'aa qabadhe isiniif deemuuf deemechadha kabajamtoota afurtu keenya jaarsaaf jaartiitu jira baay'ee wal jaalatu baay'ee ajaa'ibaa kana wal jaalatu jaarsillee jaartii ofii ajaa'iba jaalata jaartiinillee jaarsa ofii ajaa'iba jaalatti guyyaa takka walitti jijjiiramanii beekanii inni gabbayee yeroo inni ala bayee ala deebu akka daa'imman haadha abbaa ofii reebbattu kanatti akkanatti reebbatti maal isiniin jedhare jidduu isaanii wannummaan takka hin argaman ture jechaadha kanarraa ka'uudhaan warri soddaadhaan namticha kanaa soddaa ofii kanarraa baay'ee gammachuu guddaa qaban mucayyoon teenna bakka guddatti nu heerumte mucayyoon keenna sanyii gaariitti nu heerumte akkuma beekamu akka aadaa keenyaatti jechaadha gosti takka gosa tokkotti yeroo dubartii gurgurtu sanyii nama sanii illee laallatte jechaadha sanyii nama sanii akkam jedhanii gosa akkamiiti yaani dhala akkamiiti jedhaniiti sanyii isaa sanii laallatan jechaadha bakka namni kun erga mucayyoo ofii kana gurguratanii ka'anii egaa heerumsiifatanii ka'anii jireenyi isiin keessa jirtu sun haadhaaf abbaa baay'ee gammachiise baay'ee irraa gammadanii warra soddaa ofii irraa jechaadha bakka mucayyoon isaanii itti heerumte kana baay'ee itti gammadan guyyuu yeroo takka kaatee haadha abbaa ofii bira dhatti mucayyoon jechaadha haadha abbaa ofii bira yeroo dhattu ni gaafatan jechaadha akkana inni akkana naa godhaa ala baay'ee yoo deebu karameellaa naa bitaa chokolaataa naa bitaa bakka waan silaa namni namaan naa kenna abbaa kiyya namticha na fuudhe kunitti namichi na fuudhe kuni isin caalaa na jaalachuun ooluu jettiin jechaadha eentu jedhaan mucayyota abbaa ofiitiin jedha haadha ofiitiin illee isin caalaa na jaalachuun ooluu annama akkana nama jaalatu tokko argeen beeku guyyaa takkallee dhayeen hin beeku ittillee mufatee hin beeku akkasi akkana turanii erga yeroo dheeraa xiqqoo turanii kaaniin booda gaafa kaan jaarsummaan jaartii ofii akkana jaalatu kun itti jijjiiramuu eegalechaadha. Dura yeroo deemullee akkana ofii as qabeeti qabee dhungateeti nagaan naa oole rabbi si biraa jiraatu bakka akkana dhaqa sa'aatii akkanatti hin dhufa hanga siifuyyuu na jalaan hin mukaayini akkana ta'e hiriyoota hin ta'ellee ofii waamiti asitti taphataa oola maal jedhaan jechaadha bakka mucayyoon jireenya silaa namni addunyaa kanarra jiraatu guutuu jiraataa turte jechaadha. erga akkas jiraataa turte kabajamtoota afurtu keenya guyyaa tokko namtichi akkasitti jaalatu kun itti jijjiirame gaafa kaan uffatuma uffatee hin arrabsinillee nama amala gaarii qabu uffata ofii uffateetuma nagaa naa oolillee jenne gara hojii ofii deemichaadha hojii ofiitillee yeroo dhufu waan akkam oolte qofa jedheeni akka qara ofi qabee
dhungateet akkam naa oolte maal naa oolte eentu si bilbile maal jedhu kana guutuu dhiisee salaam alaykum qoheedhee wa alaykum salaam isiin jetteetu maan taa'e yeroo nyaatallee nyaatu dura halkanii guyyaa ni gursha dhagu amma gurchuullee dhiise hay waliin arrabsine mucayyoon in arrabsineen guyyaa takkallee yaani isii arrabsee illee beeku walilleen tumne maalilleen jenne mucayyoon ammoo yaaddoo guddaa keessa seente osoo si taate maal gootachaaf yaaddoo guddaa keessa seente dubbiin kun baay'ee isii waan ajaa'ibeef dubbiin kun baay'ee isii cinqaa guddaa keessa waan isii seensiseef furmaata cinqaa kana keessaa baatu akkami jaarsi kiyya akka daa'imaatti na sossobaa ture jaarsi kiyya akkana na jaalataa ture ka an hiriyoota tiyya hundatti madde ka haadha abbaa kiyyatti madde ka gosti keenya guutuun beette irraa gammadde kun maaliif har'a na jijjiiramee maal abbaa kiyyaa ta'a maaluma ta'a akkam ta'ee warra keenya himadha maal jedhaa yaaddoo keessa turaa dhatte gaafa kaam wanni buute haa buutu innuu na jibbee jennaan akkana na jijjiiramee maaluma isa godha wanni isa balleessan jiruuti yoona na hiike na hiikuu malee garuu waan inni na godhe kan waan inni na jijjiirameef osoo waan takkan godhin osoo waan takkan balleessin wanni inni akkanatti dhibbatti na jijjiirameef kana ammoo abbaa kiyyatti himuu qaba jetteedha. Himuu qaba jettee namarraa dhaladhe qaba. Osoo an jiru akkana nan cinquu namtichi kun osoo an jiru natti osoo abbaan kiyya jiru natti hin jijjiiramu himuu qaba haa jette. Himuu qaba jettee murteessitee kaateet uffata ofii uffattee waan diddibatan kana daakuu dubartoonni dibatu kana hin beektanii miree daakuu dubartoonni dibatu kana dibattee zana fata zana jettee zinnixxetteeti ha kophee dheeraa kana uffatteeti dheeraa kun akkuma akkanuma jiru kana uffatteeti qarcam godhaatumaan ganda warraa dhatte abbaa biqiyettee abbaa seeraan ammattee haadhallee ammattee dhungattee mucayyooti ya bar du'aayiinu sii goone bar jaarsa akkanaa kanas si heerumsiisne du'aayii dura nu qajeelaa waan turteef nu du'aayii sii goone akkanatti jaarsa nagaa argattee ijoollee obboleeyyan teetii tabiroollee gorsi jaarsa akka kan keetii kana akka argatanii jechuun eegale abbaan akkuma isiin ol dhuftee jechaadha isiin akkuma Mustafaan baan yaaddoo keessa seentee haa ta'ullee waan dhimma dhadheef kan abbaa ofitti himuun dirqama waan itti ta'eef abbaa ofitti himuun murteessite jechaadha. Gaafa kan abbaa kiyyaa jettee namtichi akkasii na jaalatu sun guyyaa takkallee waan takka balleessee hin beeku waan takka itti godhee hin beeku uffanni isaa xuraa'ee hin beeku kaalsi isaa anan miica kophee anan miica galee jennaan nyaanni isaa akkuma inni dhufeen jaayisa abbaa guyyaa takkallee ila mana keenya keessaa wannummaan takka baddeen beektu kabaja isaa dhabeen beeku yoo inni keessummaan gale akkanatti maal isinii fidadhee olii gad deema keessummaa isaa guyyama takka na biratti salphatteen beeku deebii badaa isaa deebiseen beeku akka silaa jaartiin jaarsaa taatu takkallee irraa nan bifanne waan takkallee osoo ani hin balleessin ka dura akkasin na jaalatu sun na jijjiirame abbaa kiyya kanaafuu barbaadu namticha kana kalaas haana hiiku ka akka isaa nama meeqatu jira jettee abbatti himatte abbaan maal jedha isinitti fakkaata mee isin koomentiin daddafaa barreessaa kabajamtoota afurtu keenya dubbii ajaa'ibaati barnoota guddaa irraa fudhattan warri hin heerumin yoo heerumtan jaarsi keessan iniif qulfii guddaa isinii taata warri fuudhellee bakka kanatti waan kana yoo beektan gaariidha isiniin jedhee gaariidha jedhee waan yaaduuf dubbii tana isinii fide erga isiin akkanatti itti himattee kaateen booda kabajamtoota afurtoota keenya abbaan haay akkana si godhe si jijjiirame bakka haay kan akkasii kufeeta maal jedhee erga isii gaafatee ka'een booda takkatti akkana gara galeetti ittas deebe mucayyoo laallee itti si gurgurre erga laallee sanyii isaa laallee itti si gurgurree kaaneen booda itti si gurgurree yookaan itti si heerumsiisnee kaaneen booda akka bultiin sii tolteertu sirraallee ollaa kee irraallee nama hundarraa dhagaa turre har'a jaarsi kan keessatti jijjiiramee ni dhageessaa miidheen yoo mucaa kan jaarsa kan kee kana waan hiittu taate
nusimbeenu numbeettu jedheen. Inni waan balleessine situ badii guddaa qabaa jedheen. Badii qabdu kana inni sitti himuun qabu ati ofitti himuu qabdaa jedheen. Kanaafuu waan dheena kana gaafa inni si jijjiiramu irraa kaasee jala jirtu san waan si duuba jiru san ofirraa kutiiti guyyaa san irraa eegalee jaarsi kan kee si jaalachuu eegala akka durii sanitti jedheen. Maali abbaa abbaa kiyya wani na duuba jiru? Maal abbaa abbaa kiyya wani na duuba jiru? Maal abbaa abbaa kiyya wani na duuba jiru? Maal abbaa abbaa kiyya wani na duuba jiru? Hojjette mu'attiin olumaa gad qiyaamaa buusuu eegalte. Lakki uummata akkasi duuban jiranii. Kanan baanuu barka waan dhiyeenna kana godhaartu san baanaa. Waan san ofirraa xiqqeessi jedheen. Waan si duuba jiru sani dhimma si duuba jiru sani nama inni si duubatti jibbisan ofirraa kuti jaarsi kee akka durii sanis jaalataa. Kanaan ala yoo jaarsa kan kee hiitte mana kiyyatti hin galin jedheeti akkasitti mucayyoo ofii dhalche tan jaarsaa wallolte mana jaarsaatti deebisee akkuma inni jedhe san namni bultii isii diiguuf isii duubaan isii janaa ture san jaarsi dura waan booddee isiitti argeef dhaabillee hin jenneenii fuuluma ofiitti jijjiirate sababa abbaatiin jireenya mi'ooftuu durii sanitti jaarsallee dhiifama gaafattee nama inni waatu si duuba jira abbaan nama si duuba jiru san ofirra waan si duuba jiru san ofirraa kutu jedheen san ofirraa kutte jaarsa ofiitiin wal deebite nagaa waliin jiraataa jira. Baay'ee si gammachiisu kabajamtootaaf baay'ee nama gammachiisa. Maal jechuu barbaadetti dubbii iddoo kanarratti warroonni soddaa keessanitti cadhistanii jaarsi kiyya na tume hadhaa jettee dubartiin takka fiiddee yoo isinit dhufte cadhistanii maaliif tumte balaan bu'ee maal hin jedhina. Ati maal balleessitee jennaan tumte jedhaanii. Jireenyi isii akkan hiikamne godhaa. Xiqquma tana isinii dhaamuuf dhufe. Warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan ammoo karaa koomentiitiin nu barreessaa. Warra yeroo biraa waliin dacha'u rabbi nu haa taasisu nagaan nu tura ulfaadha.